Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu am jalqaba. Kophee irraa keessatti magaala Halifax Kanadaatti waxabajjii 29 guyyaa Oromoo ta'uun labsam. Hedduu gammachuutiin nadhagayame namni hedduu gammadee jira. Qabsoon akka itti fufu biyyuma keessaa miti qabsoonis manuma keessa irraa eegalama. Dargaggeessi yaadannoo Hacaaluu fi walaloo ajaa'ibaa barreessu dubbifnee jirra. Eebbisa addunyaa waliin sagalee kiiloleedhaan biyya weerartanii maal faa sirbitanii maal faa geerartanii Usmaayyoo Muusaa waliin Maaramee Harqaa waliin Jaarsoo Waaqoo waliin Mustafaa Rawwee waliin. Barattoonni Yuunivarsiitii Tigraay haal gaariirra jiraachuu himan kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura an Asli Galgalooti. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muuftiin haala yeroo irratti ibsa kennaniin gaaffilee saniif dhiyaate keessa amma Itoophiyaa irratti wanti yaaddoo itti ta'u jira ka jedhu ture. Raayyaan ittisa biyyaa Maqalee dhiisee ka baay'ee sababa waraanaa doon taane murtee siyaasatii jedhee ka ture mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannoo ishee gara biraatti naannessuu qabdii jedhe. Kan irratti ambaasaadar Diinaan waan kan dubbate. ሌሎች ፕራዮሪቲ ያላቸው ጉዳዮች ብሔራዊ ጉዳዮች dhimmoonni biyyoolessaa dursa argachuu qaban biroon waan jiraniif mootummaan dhimma kana waan raawwachiisuuf dhimmoota dursa argachuun qaban ilaala. Gama nageenya biyyoolessaa fi fedhii biyya keessaatiin dhimmoonni dursa argachuu qaban waan jiraniif kanarraa kan hammaatan dhimmoonni biroon kan xiyyeeffannoo barbaadan waan jiraniif. Kana ilaalchisee namni tokko dhiyeenyatti biyyoonni waraana labsuuf jedhan jiru jedhee kan gaafate jira. Waan akkasii keessa galuun waan barbaachisu hin se'u. Tilmaamuun garuu ni danda'ama. Ni ta'a jennee hin yaadnu. In ta'a jedhamee hojjetama. Akka geggeessaatti waan gaarii ta'uuf deemuu fi waan hamaa ta'uuf adeemu jedhanii qophaa'uun ni jira. Tasumaa hin ta'u jettee dhimmicha kuffisuu hin qabdu. Dhimmi dubbii himaa kun ibse biraan waan waraana dhaabuu gamtu kun labsame kan ilaallatu ture. በተረፈውን ወንድሜ መጨረሻ ላይ ስሜታቸው Miirri isaanii akkami jettee kan na gaafatteef ibsa kennaniirraa dhagaa jirra. Dursa kanneen waraana dhaabaa nuun jechaa turan amma gaariidha jechaa jiru. Kana caalaa wanti eegnu hin jiru. Kun maal fidee dhufaa? Maal hambisa kan jedhu ilaalla. Murtee dabree gara duraatti akka deebisu abdiin qaba. Waraana dhaabaa jedhan ni dhaabne. Qarqaarsa namoomaaf ulaa daangaa hin qabne banaa jedhan hin banne. Qorannoo sarbama mirgoota namoomaa taasisaa jedhan isas goone. Kana booda qoqqobbii fi wanti biroon haphachaa adeema. Itoophiyaa waraana dhaabuu gamtu koo labsuunis Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa qoqqobbii kaasuu danda'u yookiin akka guriin kennin taasisaa gaaffii jedhu akkanaan deebis. cessation of hostility unilaterally የተወሰደው በእኛ በኩል ነው። Waraana dhaabuun gam tokkoon gara keenyaan fudhatame. Kanas guutummaan guututti hojiirra oolchuuf qaama lama fudhata. Waraanni dhaabuu kun hiika akka qabu ni barbaadame yoo ta'e qaamni inni garas jirus akkuma keenya hojiirra oolchuu qaba. Waraanni dhaabuu kun yoo milkaa'uudhaa baate kan itti gaafatamu qaama isa kaaniiti. Kaka'umsa fudhatee qaama murtee kana hojiirra oolche miti. Waan hundaaf sababa kanaan wanta dhufu maraaf kan gaafatamu qaama achaanuuti. ለሁሉም ነገር በዚያ ምክንያት የሚመጣ ኮንሲኩዌንስ ማለት ነው። Gamkaaniin ammoo man maree bakka bu'oota uummata Ameerikaatti durtaa koree dhimma alaa kataan Greg Mix balaan Tigraayoo dhaabbachuu baatee Itoophiyaan biyya Afrikaa keessa michuuteen cima taate gar waraan waliinitti ce'uu dandeettii jedhe taalanii biyyattiin kufuu dandeettii jedhe. As we all know, the situation in Ethiopia and in the Tigray region in particular. Hundi keenya akkuma beeknu Itoophiyaa keessattuu Tigraay haalli jiru yeroo irraa gara yerootti kan geeddaramuu fi yaaddessaadha. Ammas haala haaraa ta'e keessa jirra. Mootummaan dhukaasa dhaabuudhaaf murteessuu akka waan gaariitti fudhe rakkinicha karaa nagaatiin furuudhaaf akka gargaaru namana. Haa ta'u malee humnoonni TPLF Eertiraa seenuudhaaf akka yaadan hamiin jira. Kun immoo rakkoo ture itti hammeessa. Kanaafuu gara Eertiraa seenuudhaaf sochiin waraanaa taasifamuu fi tarkaanfii rakkina ture hammeessu nan balaaleffadha. Tigraayitti sarbaminsa mirgaa hedduutu raawwatame. Kanneen mirga namaa sarban seeratti dhiyaachuu qabu. Dhimmi kun marii karaa nagaa fi furmaata siyaasaa yoon argateen Afrikaatti michuu keenya guddoo kan taate Itoophiyaan diigamuu dandeesse. Kun immoo uummata Itoophiyaa fi biyyoota hollaaf illee dhimma yaaddessaadha. Such an outcome would be catastrophic for Ethiopia's people and for the Horn of Africa.
Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo jalqabaanii ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay jiran haal gaarii jiraachuu beeksise. Barattoonni yeroo ammaa qormaata semeestara lammaffaa qophaa'aa jiraachuu himan. Maatii barattoota tasgabbii eeguu akka qaban hubachiisan. Pireezidantiin Chaayinaa Xi Jinping humnooti biyyoota alaa Chaayinaa irratti dhiibbaa uumuu yoo barbaadan mataa isaaniitti boroqaa jechuun akeekachiisan. Pireezidantiin kun sagantaa kabajaa gan 100ffaa paartii kooministii Chaayinaa kamis kan geggeeffame irratti dubbii kan dubbatan. Chaayinaan irra deebiin Ameerikaan guddinni isii qancarsuu fi tuffachuu himatti. Dubartoonni beekamoon 200 ol ta'anii miidiyaa hawaasaa irratti arrabaa fi hacuucuun dubartootaa dhaabbatuu fi tarkaanfiin jabaan akka fudhatamu xalayaa UN'if barreessan. Ministeerri muummee duraanii Awustreeliyaa Juuliyaa Giilad dubartoonni loogiin akkasii keessa dabruunii isii aarsuu fi yaaddessuu dubbatti. Xalayaan ifaatti barreeffam kunin Facebook, Google, TikTok fi Twitter eegumsa dubartootaa fi dursa akka kennan gaafata. Waraanni Mozaambiik namoota 100 ol ta'anii kan hidhatootaan butaman baraarsuun nagaan galche. Namoonni butaman kun hedduun isaanii dubartoota fi ijoollee ta'uu himan. Hidhattooti biyyattii keessa sochootu nam hedduu jeeftee manneen hedduu gubaa jirti. Biyya Kanadaa bulchiinsa Noova Scotia magaalaa Halifax keessatti waxabajjii 29 guyyaa Oromiyaa ta'uun labsam. Guyyaan kun aadaa Oromoo, afaan Oromoo, seenaa Oromoo, qabsaa'ota Oromoo fi faaya Oromoo kan kabaju yoo ta'u, dhiibbaa uummata magaalichaatiin argama. Namoota guyyaan kun hundeeffamuu dhiibbaa gochaa ture keessa tokko taate fi yaada kan kadhalchiiftee dhalattuun magaalaa Halifax Amina Abbawaajii dubbis. Akka yaadii kun dhalatee fi adeemsi kun akkam ture eegalti. Yaadumaan jalqabame guyyaa Hacaaluun du'e kana nutis magaalaan keenya xiqqoodha. Gin waan takka godhuu qabnaa jenneeti haane. Anis yaadee maaliin godhuu dandayaa je'eetiin yaade. Politika kana xiqqoo niin beekanaaf gala afaan isaanii, piroosesa isaanii. Guyyaa kana Hacaaluu qofa osoo hin taane warra Oromoo cufa magaalaa Halifaxiin baruu qabaa. Oromoon maalii, Oromummaan maalii sanirraa jalqabame. Magaalaa Halifaxii kana keessa Oromoonis xiqqoodha hanga nam 100 taana. Gin Oromoon waan tahe magaalaa kana keessa namni beeku hedduun hin jiru. So akkamitti barsiisnaa, akkamitti jalqabnaa, akka guyyaa June 29 kun every year akka kabajamu nagargaaraa jeetiin Facebook irratti post godhe. So meera telefoona isaa, email isaa, Twitter isaa namu nagargaaraati itti bilbilaa jenneeti kampeena eegalle. Booda meera officein ammaas telefoonatti goone guyyaan kun ammatuma kana kabajuu feenaa. Guyyaa muraasuma guyyuma 3 dura eegalle kampeena kana. Kanuuf dhaqqabuun seene gin pressure yoo goone numa tahajeetiin abdii qabaachuu ture. So pressure irra keenye akkasumatti gaar kenne jechuudha Oromiyaa Day. Oromoo Nova Scotia guyyaan kun aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, faaya Oromoo kabaju jiraatu gaafate mootummaan dafee akkan isaanii deebisuu fi maaltu isatti dhaga'ama? Angaa hedduu gammachuutti nadhagayame warra communities hedduu gammadan ilaa ammaa telefoona godhu jiran congratulation postis godhu jiran namni hedduu gammadee jira. So kanarrattis maal haa goonuu kana booda jennee yaadu jirra. Ijoollees afaan barsiisuu, aadaa, seenaa waan hedduu jira waan godhamuu danda'amu. Qabsoon akka itti fufu biyyuma keessaa miti qabsoon. Qabsoonis manuma keessa irraa eegalama. Lallabnee guyyaa kanaa Kanada guutuuf moo magaaluma Halifax qofa? Kanuti arkanne Halifaxi qofa. Gin biyya biraatis akka godhan itti himu jirra. Amma warra Toronto wajji wal quba qabna, warra Edmonton wajji wal quba qabna. Namuu godhuu fedhu godhuu danda'a. Ilaalchi namni Oromoof aadaa Oromoof qabu guyyaan kun Kanada keessatti akkamiin jijjiiraa jettee yaadda? Magaalaa kanaaf hedduu jijjiira. Amma duraan Oromoo hedduu jira magaalaa kana keessa. Gin Oromummaa isaaniitti hin boonan. Oromootti ifin amanan. Kun ilaalchisa takka isaaniif. Bakki isaan jiraatan lafa hawaasaa Mikmak jedhamuu fi biyyi isaaniiti. Uummanni kun namoota akkamiin waliin jiraatan akka uummata Oromootti? Warri Migmaa warra lafaati jechuudha biyya kana. Oromoonis biyya keenyaaf, lafa keenyaaf, saba keenyaaf lolu jirra. Kanaafi isaanii wajji seenaanis takkuma waanuma isaan godhametti Oromoonis ta'u jirti. Amina Abawaajiin galatoom jennaa Oromoo magaalaa Halifax bagga maddan isaniin jenna.
Waggaa tokkoffaa ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun sirni yaadannoo biyya keessa fi alaatti taasifamaa jira. Albaamiin sadaffaan artistichaa maal maliisa jedhu biyya keessa fi alaatti gurguramaa jira. Yaadannoo ajjechaa Hacaaluu kanneen hojii artiin yaadatan keessaa walolataa Qanaa'ii tokko. Walaloo hiriya kootiin kan jedhu lataanii haala adda ta'een xalayaa Hacaaluuf barreessuun dhiyeesse. Waa'ee hojii isaa kanaa fi walitti dhufeenya Hacaaluu waliin qabu ilaalchisee waa'ee kiyyaa Eliyaas Mulugeetaa dubbise. Egaa waggaa tokko du'a Hacaaluu booda waggaan dabarsinee waggaa baay'ee ulfaataadha. Yeroo itti ani akka dhuunfaa koottis akka uummata Oromoottis yeroon kun yeroo baay'ee ulfaataadha. Akka dhuunfaa kootti wanta baay'een dabarsee wanta baay'een itti miidhamee wanta baay'een jireenya koo keessatti kan itti dhukkubsadhe waggaa tokko dabarsine kana keessatti Hacaaluun anaaf hiriyaa kootii hiriyaa walitti dhiyaannu hojii keenya hojjenne keessatti wal gaafannee kanan harkaa qaba jennee walitti agarsiifnee kanatti dabalii kanarraa hir'isii jennee wal gorsinee waggaan kuni waggaa baay'ee nama jibbisiisu baay'ee nama dhukkubu yeroo yerootti dhufee keessa nama tuqa. Hacaaluun kana booda wajjin hin jiru. Hacaaluu wajjin kana booddee deebi'ee waliin argu jedhee yaaduun akka malee na dadhabsiise akka malee keessa koo na miidhe jechuudha. Xalayaa Hacaaluuf walaloon barreessiteetti ennaa deebinu akka waliigalaatti ergaan maalii dabarsuu barbaaddeeme? Duuti Hacaaluu dhiibboodha hunda keenyaafuu uummata Oromoo guutuufuu warra dhugaasaa barbaadan hundaafuu maatii isaafuu hiriyoota isaafuu duuti isaa dhiibboodha. Maalitti maal gooteedhaan hinnoo tarii maal dubbatee laata? Hacaaluun gootadha goota sodaa hin qabne kanaan beekama eenyu yoo ta'es hin sodaatu. Yeroo sana maaltu ture laata? Maal ture Hacee? Saatiin dhumaa sun maal ture? Eenyu faatu akkana si godhee? Sababa maaliitti immoo akkana goone siin jedhan jecha keessa kam isatti dubbatte? Isatti maal gootetu murtoo kanaan isaan ga'e? Eenyu fa'i immoo jarri warra akkas godhan? Tole ati immoo maal jette saatii sana? Waan dubbatte qabdaa? Maaliif akkas na gootu jettee gaafatteettaa? Maatii keef waan dhaamte qabdaa? Oromoof Oromiyaaf kaa'oo keesse qabdaa? Jaratti immoo maal dubbate isaaniin immoo? Maaliif akkas na gootu jette moo? Ijoolleen guddisaa maaliif karaatti na hambistu jette moo? Itti dhaadatte akka du'an sodaannetti himte. So yoo xalayaa koo kana akka inni waan arguu akka inni waan dhaga'utti akka inni waan dubbisuutti akka inni waanan gaafadhu kana hunda na dhaga'uutti yaadeen waan keessa koo baafachuuf xalayaa kana barreessee jechuudha. Biyyootti nu maqtee gaddatti nu naqxee akkamsiif ta'ee raacee bakkeetti dhaqxe. Gootonni Oromoo kan akka Taaddee Birruuf akka Lemoo Qilxuu akkamiin sisimatan gaafaati dhaqxu. Ayimettaqii waliin Kuutamaa Hawaas waliin Magarsaa Barii waliin takka naannoftanii maal siin jedhe Maammoon maal siin jedhe Baaroon maal fa'aa softani. Xinnaaf guddaan hundi dhiiraaf dhalaan hundi warri achi jiru kaayyoon itti wareegamneef maalirra ga'e jedhanii si gaafataniiru. Eebbisa addunyaa waliin sagalee kiiloleedhaan biyya weerartanii maal fa'aa sirbitanii maal fa'aa geerartanii. Usmaayyoo Muusaa waliin Maaramee Harqaa waliin Jaarso Waaqoo waliin Mustafaa Rawwee waliin Yoosef Gammachuu waliin Daadhii Galaa waliin teessuu dhiyaa barii jireenya ayyaanaawoo kan barbaannee dhabne achi jiraatarii. Maal siin jedhan Haacee gurguddoon Oromoo goonna abbaa hoomaafaa Ajiisa Shamsuddin Guuteef Jaatanii Aliifaa Bariisoo Dukkaleef Xaa Sayida Sanfaa maal siin jedhan maaloo kan hin maqaan dhoofne xinnaaf guddaan firaa. Waa'ee Nadhii Gammadaawoo waan dhageesse jira. Waa'ee Dabbassaa Guyyoo waan dhageesse jira. Warri maqaan qabne maqaan hin beekamne warra Oromoo du'ee garuu hin awwaalamne warra achitti kufan warra sitti kufan kumaatamni goota waa'ee Oromiyaa maal si gaafatanii maal siin jedhan laata? Turtiin laata waliin taasifne kan callaa miti bal'inni isaa marsariitii keenyaa bbcafaanoromo.com gubbaatti argattu. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu eegatanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal hanaa mani gogaa harreetiin ijaarame gaafa waraabessi yuusuu jiga. Hiikan isa isaan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Eliyaas Mulugeetaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborii saatii akkana nagaa waaqa kennuu bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.